Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa saayifana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Attam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Sagantaa keenya har'aa keessatti torban kana keessa lubbuun isaanii kan dabarte jireenya hoogganaa qabsoo bilisummaa Oromoo jireenya Jaarraa Abbaa Gadaa waliin ilaalla. Jaarraa Abbaa Gadaa eenyu turan? Gumaacha isaan bilisummaa Oromootiif godhan maali? Dhaloonni dhuftu Jaarraa Abbaa Gadaa akkamittiin yaadata? Amma eenyutu isaaniin bakka bu'a? Sirni awwaalcha isaanii yoo biyyatti raawwateef kun ergaa maalii dabarsuu danda'a? Sagantaa keenya har'aa keessatti gaaffilee kanaaf kabiroofis deebii barbaanna. Gaaffilee kana irratti yaada qaban akka nu hiraniif keessummoota affeerreerra. Keessummootni keenya har'aa tokkoffaa obbo Jamaal Kaarroo Sanaa Yamanirraati. Dhukkuba Jaarraa Abbaa Gadaa kan dhiyeenyatti beekan wayita lubbuun Jaarraa Abbaa Gadaa dabartillee kan isaan bira turan itti aanaa dura taa'aa adda Islaamummaa Bilisummaa Oromoo. Lammaffaa obbo Xahaa Abdii miseensa adda Bilisummaa Oromoo kabara dheeraa London UK irraati. Sadaffaa obbo Galaasaa Dilb London UK irraati. Hayya duree adda Bilisummaa Oromoo kaduraaniif amma miseensa adda Bilisummaa Oromoo. Akkasumas gaazexeessaa Jaafar Alii Norway Bergen irraati. Jaarraa Abbaa Gadaa itti siqeenyaan kan beekuuf waggaa hirtuu fuuldura bakka Jaarraa Abbaa Gadaa jiraatan adeemuudhaan sagantaa dookumentari jireenya Jaarraa Abbaa Gadaa irratti xiyyeeffatu kan hojjete, waa'ee dhukkuba isaaniis immoo itti siqeenyaan hordofaa kan turedha. Egaa keessummoota keenya arfanuu maqaa dhaggeeffattoota sagantaa kanaatiin guddaan isaaniin galateeffadha. Jalqaba irratti dhukkubni lubbuu Jaarraa Abbaa Gadaa galaafate maal akka ta'e baruudhaaf akkasumas wal'aansa yaalaa isaaniif godhamaa ture beekuuf gara Yaman Sanaatti bilbilee obbo Jamaal Kaarroo arganne. Isaanis immoo akkas nuun jedhu. Egaa akkuma seenu waan suukaraa fi gatti egaa kana qabu jecha dhiiga asirratti akkuma seenu egaa halee dhukkuba halee suudha argame. Sababni dhukkuba halee kanaan gaa asirratti akkuma seenu egaa akkuma halee kana dhiganii yeroo egaa halee sana dhiganii maatii irratti obboleessaa Dr. Nasruu fi Saaraan Ameerikaa irraa dhufanii haala kana isaa jira deemuu ture. Agar jalan macam itu, nanti mereka dia sudah sedih, lagi anda saya, kalender normal saja, lagi ada, agar jalan dia lagi jalan kerja hari itu. Firoottan isaanii ijoolleen isaanii bira jiru turani mee waa'ee maatii isaanii nutti himame. Ijoollee meeqa qabu maatiin isaanii bira turani yeroo isaan boqotan? Ijoollee dhidhiiraa lama qabu? Dhiiraa lama qabanii isaan bakkeetti ulaa kudha lama baratanii. Akkasitti biyya kana keessa waliin jirra ijoollee lama qabanii. Hospitaala eessaa ciisaa turanii dhumarratti? Kan biraatti dia hanya tokkoof daan hanga tokkoof garbaan dura hospitaala Jerman hospitaala kan turani
أكيد الكيسوان تخلي الإنسان يقدر يدخل جلسة استطاع أذان جامو يشبه أها أنت شو جالس تسكتي يرو أتبادي كذا في وقتله أشوف كذا جالس أقوله فهي وقتها وفهي أشوف كذا إذا بدأنا جالسنا جا أنا جالس كذا أثرتي ربنا يجعل جلنا يجعل جلنا من رمضان جلنا من هذا كذا تعالوا جا عشان يقولون عشان كذا أنا فاضي جاني كذا الدنيا سوينا السني وجن كذا إياه إيه نادي عشان سوينا كذا جلنا بالله جلنا مساء كذا جلنا وده هو كذي كذا بدي كلام ده سيد كذا ده بدي كلام ده ترى ده عن شنو كذا جلنا كذا اللي بتقوله مثلا لو جالس يا ترباتي كذي كذي جمرتي آخر من جدّورا ما تسديرتي يا باي أنا ما قد سيس يرود مرتي إسني وجن هاسان يرود مرتي إسني وامني إسني وجن هاسان مال ترى كان إسني هاسوفتان مال إسني تمان أصلي بنيا كوفا سؤال له أصلي وامسينا رمضان تفي أكيد أبشر رمضان تجته في التباتو يرود أنتو سريع أسبوع هذي أنا مشاكلني سلموا بجاكستي جامشة ثانية جدا كايو رمضان تفي يرود شيء أما جيسه في التباتو نمي كستي رمضان ماهو جامشة جبر سوى تيرو ثاو ما دامي تريدي maal jedhani ijoon dubbii isaanii maal ture ijoon dubbii isaanii gabaabsitanii nutti himtu namni firiya biyya deebi'uu qabaa qabsoo godhuu qabaa qabsoo deebi'ee namni oromoodhaaf qabsoo sosoosuu yeroo sammaa amma dhiyaattee yeroo isaattis yeroo bilisummaattis dhiyaattee biyya deebi'ee akka deebi'u ani yookaan amma fayyee asitti bara keessatti hin jedhe jechuudha. baay'ee ergaa humna qabeessa ergaa isaan dabarsanii isin walitti dhufeenyi keessan maali sooressa abbaa gadaa wajjin maal jettee walitti dhufeenyi keessan maali firooma qabdu ani gaa koree islaam bilisummaa oromoo itti aanasaati sirna awwaalcha isaanii lafa dhaloota isaanii biyya dhaloota isaanii keessatti akka inni raawwatu dhageenyeerra. Yoom raawwata kun? Bal'inaan fuuldura isinii fi mamaa yeroo gabaabduu keessatti isinii fi mamaa ni dabra jechuudha. Garuu biyya akka isaan deeman mirkanaa'eera jechuudha. Biyyatti awwaalanii ta'u. Biyyatti dhalatan biyyatti qabsaa'aa turan amantaa furtamii shanitti qabsaa'aa turan. Biyya sakkeessatti awwaalamuu jennaan isin sakkeessatti amma namni amma keessa keessumarra jiru nama kun kudhanii fi wayi mana fayyadamee keessatti gaa ummata oromoodhaa fayyadaman jiru jajjaba jiru gargaara jiru. Obbo Jamaal Kaarruu maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaan isin galateeffadha odeeffannoo naa laattanii fi obbo Xahaa Abdii gara sagantaa keenyaatti baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Jaarraa abbaa gadaa dhukkuba irra buufateen mana yaalaatti eega wallaanamaa turanii booda maarchi 3 bara 2013 lubbuun isaanii dabarteetti. Du'a jaarraa abbaa gadaatti maaltu isinitti dhaga'ame obbo Xahaa?
yeroo dheeraaf duraan baree wal beellaa yeroon mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baradhuurraa inni isaan beeka. Akka namaattis dabruun isaanii baay'ee na gaddisiisa. Akka qabsaa'aatti immoo nama sochii bilisummaa Oromiyaa keessatti qooda guddaa kenne waan ta'aniif hir'ina guddaatu natti dhaga'ama. Nama guddaa tokkootu nama qabsoo beekamaa guddaa qooda guddaa qabu tokkootu boqote jechuudha. Hir'ina guddaa fida yeetii jedha. Qaamaan wal beektu obbo Jaarraa Abbaa Gadaa waliin obbo Taha? Yeroo dheeraa duraan argee gaafan barachaa ture high school sadarkaa lammaffaa gaafan baradhu beekaa. Achi booda dhaamsumaa fi karaa adda addaatiin wal qunnamna malee bifaan yeroo eegan arge ture. Yoomidha yeroo isin xumuraadhaaf agartan? Yeroon xumuraaf argee waggaa dheeraadha. Qaamaan arguun kiyyaa waggaa 35 yeroo dheeraadha. Yeroo dheeraadha. Duuni Jaarraa Abbaa Gadaa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti geeddarumsa fidu qaba jettu? Qabsoon yeroo jalqabamtuu fi amma garaagarummaa guddootu jira. Namni akka Jaarraa Abbaa Gadaa qooda guddaa qabu odoo yeroo jalqabaa sanitti boqonnaan akkanaa irra ga'e hir'inaan fida jeetii yaada. Garuu bakki irraa kaanee fi bakki amma geenye baay'ee gargar fagoodha. Injifannoo gurguddootu galmaa'ee dammaqiinsi uummata keenyaa dhaloonni haarayni qabsoo bilisummaa gadii isiitiin gahuuf hidhatee ka'uun socho'aa jiraachuun sadarkaa guddoo irraa akka geenyaa agarsiifti. Amma boqochuun Jaarraa Abbaa Gadaa gaddasaa malee hamilee uummataa ergaan isaanii dhaabni isaanii akka iddoo gahu kakaasa jeetii yaada. Waan irraa jajjabaatan malee gadda qofatti fudhatu. Hamilchiisuu mirga uummataa argamsiisuu fi hidhannoo jabeeffachuu fi qabsoon itti fufuudha itti nama kakaasuu qaba. Haalli amma dhalate kun dhaabbilee siyaasaa maqaa Oromootiin waamaman gidduutti akkasumas immoo Oromoota mooraa qabsoo garaagaraa keessa jiran gidduutti walitti dhufeenya tokko uumuu danda'a jettu, walta'iinsa tokko tokkummaa tokko uumuu danda'a jettu? Hafuura gaarii qabsaa'ota gidduutti argamsiisuu fi hin danda'a jeetii yaada. Kan fedheenu haa ta'u qabsaa'onni akeekni tokkicha waan ta'eef dhumarratti mirga uummataa deebisanii gonfachiisuu, mirga dimokiraasii raggaasisuu waan ta'eef walitti deebiin hin hafu. Egaa dabriinsi namoota qabsoo akkanaa ni hamilchiisa deebisee kan hin jedheef isuma kana namoota jajjabeessuu, qabsaa'ota kakaasuu, walittis dhiyeessuu, qabsoon bilisummaa uummataa akka galii geessu hin hamilchiisa jeetii yaada. Sirni awwaalchaa obbo Jaarraa Abbaa Gadaa biyya dhaloota isaanii keessatti, biyya Oromoo keessatti akka raawwatuuf saganteeffamaa jira. Kun geeddarumsa inni fide yookaan immoo bu'aa siyaasaa inni argamsiisu jiraa? Biyya keessatti bu'aas qabaa,
dhabuunis hin mala. Garuu wanni guddaan nama gaddisiisu qabsaa'onni Oromoo akka Jaarraa Abbaa Gadaa akka Waaqoo Guutoo kan fakkaatan biyya ormaatti lafa koluu lafa jiranitti boqotanii wanni kun argamuu isaati nama gaddisiisu. Awwaalli biyyatti galuun karaa tokkoon dansummaa qabaa uummata lafa qabsaa'anii san keessatti deebi'uun isaanii nama jajjabeessaa uummata kakaasuu hamilchiisuu danda'a. Maatii fi warra hundumaaf hiriyootaa fi qabsaa'otaanis kana gaaruminaaf qaba. Karaa kaaniin ammoo bulchitoonni uummata piroomisaa jiran propagaandaa wayii irraa tolfachuu waan danda'aniif inni namatti hin tolu. Garuu biyya jireenyaan dadhabaa fi turanitti awwaalamuun isaanii nama gammachiisa malee waan gaddisaa ammas guddaan ta'u jedheetiin yaada. Dhumarratti dhaggeeffattoota keenyaaf dhaamsa dabarsitan qabdu obbo Tahaa. Maatii fi namoonni isaan beekan katti dhiyaatan qabsaa'onni hundinuu akka jajjabaataniin dhaamsa dhaamaa. San gubbaan qabsaa'onni Oromoo martinuu jajjabaachuu ergaa Jaarraa bakkaan gahuu fi hamilee filannoo isaanii jabeeffachuutu irra jira. Isarratti walaasa kaafnu haa jabaannu jedha. Obbo Tahaa Abdii maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Obbo Galaasaa Dilboo hayya duree adda bilisummaa Oromoo kaduraanii waan gaaffiif deebii gabaabaa kanaaf tolinaan jettaniif maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaan isin galateeffadha. Galatoomiyatis jallaa kana naa kennuu keetiif. Obbo Galaasaa sooressi fidoo Jaarraa Abbaa Gadaa addunyaa kanarraati du'aan darbuu isaaniitti maaltu isinitti dhaga'ama? Egaa nama tokkoffaa akka nama qabsoottis nama qabsoo qofaa itoo hin ta'initti immoo akka nama walitti dhiyaatee qabsoo kanarrattis wal beekuutii fi waan haala adda addaa waliin dabarsettis dhugumaan gadda guddaatu natti dhagahame. Gaddammoo ana qofaa miti qabsaa'ota bilisummaa Oromoof dhaabbatan hundaa fi saba Oromoo hundatti dhagahamudha kan jedhu anatti baay'eedha kan natti dhagahame. Maaliif yeroo dheeraa dura nama wal beeknu waan ta'aniif. Yeroo dheeraa hammamii dura wal beektu Jaarraa Abbaa Gadaa waliin? Jalqaba kan walitti dhufne bara 1975 keessa namoonni dargaggoonni maadhii adda bilisummaa Oromoo reefuu ijaaramaa turetti gurmoofnee turre akka gara biyya Somaaleetti bobbaanu yeroo taasifamu Somaaliyaatti isaanii hidhaa ba'ee jiru. Jaarraa fi jaallanii isaa wajjin yeroo sana biyya hidhatanii biyya seenanii qabsoo hidhannoo jalqabuuf jedhanii daangaa Somaaliyaa irratti qabamanii mana hidhaa turan
wajjin turan barachuudhaaf carraa arganne achis yeroo dheeraa yeroo hanga tokko waliin turre akkasittiin dura jalqaba jaarraatti dhufee wal baradhe. Jaarraa abbaa gadaa waliin yeroo garagaraatti wal argaa akkasin turtan beekama. Yoom wal agartanii haala maalii irratti wal agartan? Jalqaba akkuma sila jedhe bara 1975 Somaaliyaatti wal agarre achi waliin turre jechaadha. Achi booddee nuti boodatti hafnee isaa fi Mul'isa Abbaa Gadaa biyyatti deebi'anii nuti siin deebina jenneetu eeggannu Soomaaliyaan hanga tokko qabdee nuyi fi achi booddee biyyatti hiitee nu darbatte. Erga biyya seenne booddee immoo magaalaa dhufnee yeroo hanga tokko dirreetti qunnamuudhaa fi maaliif dhaamsaa dirreetti geessuudhaaf deemee biyya sana hin arganne. Ergasii as dirree erga seennees rakkinuma adda addaa nu qunname irraatu waliin argin. Bara 2000tti yeroo ulfoon ijaaramu walitti dhufnee achiittu mariin bal'aan waan darbe irratti haasaan bal'aan godhamee nagaa sana buufnee achiigaa waliinuma waajjiraa tokkoo fi bakka bultii tokko qabaannee waliin hojjechaas waliin jiraachaa turre hanga bara 2003 waliin turre. Ergasii wajjin ulfoosigaa akkuma tokko tatta'e. Erga sana ammoo bara 2008 yeroo tokko 2009 yeroo tokko immoo telefoonaan wal qunnamnee turre. Tarii gaaffiif deebii raadiyoo biraa wajjin godhe irratti bakka guyyaa sana dogoggoruun oolle maaliif akkuma tasaa jarjaraan waan hin godheefi egaa yeroo akkasii teesse jechuudha. 2008 sana haaluma jiru walirraa baruudhaaf maaliif walirraa baruudhaaf wal dubbifnee haala keessa jiru sanga tokko natti achi booddees 2009 telefoonumaan wal argine bakka inni jiraaturraa fi bakka inni jirurraa wal qunnamnee jechuudhaaf jedhee. Egaa darbuunsaa baay'ee natti dhagahama wareegni isaa kun. Egaa qabsooniin kufa qabsoonii itti kufa kanuma jedhuun jabaannee itti fufuudhumaa akka jedhuun qaba. Mana hidhaa Somaaliyaa maqaanaa dhooftanii turtan. Mana hidhaa Somaaliyaa sana keessatti waliin turtanii? Lakkii waliin hin turre. Isaan nu dura waggaa 5 hidhamanii bahanii akkuma yeroo bahan sanatti nutis baruma sana keessa biyya sana dhanne achitti maqaa Oromootiin dhanne maqaa bilisummaa Oromootiinis deemne lamaan keenya magaalaa Moqdishootti walitti dhufne warra isaa wajjin hidhaa turanii bahan immoo bebbeekamoo ta'an warra akka Muhammad Umar, Shamtam Shubbisa, Mahmud Sheikh Boke, egaa namoonni mul'ist waliin hidhaan turre garuu achuma ture Mul'isa Abbaa Gadaas. Akkasitti wal baranne mitachii dhannee isaanii dhaabaniitu biyyaa dhufnee isaanii dhaabanii achitti wal barachuu dandeenye. Jalqabaaf carraa wal barachuu arganne abboonummaa isaa haala hamilee qabsoo fi qabus achitti arguun danda'ame jechuuf hin jedha. Seenaa qabsoo bilisummaa keessatti jaarraa Abbaa Gadaa akkamittiin yaadatamu? Jaarraa Abbaa Gadaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hangafoota yaadaman keessaa tarree duraa keessa warra jiran keessaa tokko ta'etu yaadatama kan jedhu qaba. Kanas sababaa malee hin jedhu bara 60moota keessaa yeroo
oromummaan akkasitti hin dagaagin keessatti nama naannoo isaatti socho'ee oromoota bifa adda addaatiin dammaqsuun jalqabee sanarraayyuu darbee qabsoo hidhannoo socho'ii diddaa gabrummaa baaleetti jeneraal Waaqoo guutuun jalqabatti dabalamee sanarraa ammoo achumarraan qindeeffatuudhaan maqaa adda bilisummaa oromootiin waagoona jechuudhaan biyya edenitti deemee waayillansaa wajjin leenjisa fudhatee biyyattituu deebi'uuf jedhu hidhame. Sana booda sigaa erga hidhaadhaa bahameesi waan Somaaleen babal'ifannoo biyya keenya irratti qabdu nama cimee dura dhaabbachaa ture. Babal'ifannoo dura dhaabbachuu qofaa ituu hin ta'ini oromootni biyya Somaaliyaatti baqatanii Somaaleen ijaarsee dantaa isheetti ooluuf maqaa adda addaa kennuufi barbaaddu sana nama mormaa turee fi akka dhaaba Oromoo tokkotti hunda waliin ijaaramee qabsoo godhu nama godhee Somaaliyaa keessattis godheedha. Achi erga deebi'ame booddee sigaa ilmoo qilxuu erga wareegame booddee qabsoo hidhannoo of duuba deebi'ee ture. Deebisee utubuu irratti nama qooda kenne. Kanaaf seenaa Oromoo keessatti walii galas seenaa adda bilisummaa Oromoo keessattis nama bakka qabudha. Kan waliigalaa keessatti akkuma isin jedhe warra saba kanaa fi sirna gabrummaa jalaa kolonummaa jalaa bilisoomsuu fi mirga isaa kabachiisuudhaa fi kanaan dura qabsoo godhanii maqaan isaanii dadhabu keessaa tarree duraa jira. Tarree duraatti yaadatamaa kan jedhu qaba. Baay'ee gaariidha. Yeroo ammaa Oromootni dhaloota naannoo dhalootaa fi siyaasaan utuu wal hin hidhin du'a jaarraa abbaa gadaatti gadda guddaatti dhaga'ame ibsaa jiru. Haalli kun tarii deemee Oromoo tokkoomsuu keessatti bu'aa fidu qaba jettuu? Egaa bu'aa fiduu qaba. Garaagarummaa poolitikaa qabaachuun waan tokko. Namoonni yaada adda addaa qabatanii qabaachuu qofaa miti. Yeroo adda addaatti wal dura dhaabbatu. Wal dura dhaabbataniis immoo deebi'anii wal ta'uu kun mul'ateera. Abbaan Gadaa bilisummaa Oromoo akkuma sila siisinitti qooda isaa kaase sana booddee rakkina dhalateerraa dhaaba biraa tolchee sunis walitti bu'iinsa hedduu fide. Kun immoo deemee yeroon waan hin jijjiirree fi waan hin wayyeessine hin qabu. Kuma lamarratti ulfoon akka ijaaramee dhaabonni bilisummaa Oromoodhaaf qabsaan hundi walitti dhufan tokkoomanii qabsicha finiinsan gochuu irratti qooda guddaa taphatee dhugaa dubbachuudhaa fi qoodii abbaa gadaa jaarraa abbaa gadaa ulfoo utubuu keessatti bakka guddaa kan qabu ture jecha. Nagaa adda bilisummaa Oromootii fi dhaaba boodaa fidoo jedhamee moggaafame AFLO akka nagaan gidduutti argame nagaan waliigalaa Oromoota dhaabota Oromoo bilisummaa dhaabbatan gidduutti argamu godhee jira jechuudha. Sun dhugaatti injifannoo guddaa tokko ture. Hojiinis walitti dhiyaachuudhaan hojjechuudhaan argine ragaa. Kuni amma immoo waan namni keenya haala isaa irratti agarsiisaa jiru tokko akka adda addaatti waa'ee biyya keenyaa yaadnullee biyya keenyaaf fi Oromiyaadhaa fi kanneen qooda kennanii fi kanneen tattaafatan hundi isaaniiyyuu hammatti ga'ee kennanii sanaanii kabajamuu yaadatamuu faarsamuu akka qaban Oromoon hundi sabni qabsaa'onni Oromoo haa ta'u Oromoon hundi beekuunii fi hubachuun baratamaa dhufaa jira ka jedhu tokkoon argaa jira gamma kanaaf hin gumaachaa kan jedhuun qaba. Lammaffaa immoo
waan biraa inni guddaan gumaachuu maali? Gootota namoota qooda kennan jajjaboo alagaa faarsutti jajjaboodha nuti. Keenya garuu dammaqiinsi kanaa reefuu dhumatu dagaagaa jira. Kanii Jaarraa Abbaa Gadaa irratti immoo mul'achaa jira. Nama gammachiisas dhugumaan Oromoon bakka imaammate hin ga'in malee kanneen isaaf dhaabbatan, kanneen isaaf morman, jireenya isaanii fi lubbuu isaanii itti dabarsanii fi ituu ganda tokko hin ta'in, ituu amantii tokko hin ta'in goleelee hundaa qabsaa'ota kana jedhan lammiin Oromoo sabboonaa ta'e hundi yaadachuun akka ta'uu nu barsiisa. Wanti kun qaceelaadhaa fi waa ciminaa fi dagaagina sabboonummaa Oromoo keessatti qooda kenna. Bakka guddaa bakka qabachaa dhufuusaa fi agarsiisaa kan jedhuun qabaga akkan ofii ilaalutti. Gaariidha obbo Galaasaa. Dhaabni keessanii fi dhaabni obbo Jaarraa Abbaa Gadaa gaggeessaa turani akka isaan walirraa fottoqan ni beekama. Waggootii darban kana keessa yaalii baay'een ta'ee akkuma isin amma kaastan ulfoon dhaabbachuunsaa isa tokko innis bu'aa gaarii tokko dhaabbilee kanaaf akka inni gumaachaa ture ni beekama. Waggaa hamma kanaa kana keessatti attamitti walitti deebitanii tokkoomuu dadhabdan tarii haalli amma uumame kunoo isa kanaaf haala mijeessa jettanii yaadduu? Tokkoomuu yeroo naan jettu akkam eenyuuf eenyu baantaa? Dhaaba Jaarraa Abbaa Gadaa gaggeessaa turanii fi adda bilisummaa Oromoo. Isaan walitti dhufuudhaan ulfoon ijaarame. Jeneraal Waaqoo Guutuu dura teessoo, Jaarraa Abbaa Gadaa immoo akka itti aanaa tokkoffaatti, Jaaldaa'uu Ibsaas akka itti aanaa lammaffaaf, anis akka barreessaa fi barreessitoota caasaa hunda hammateen ijaarame. Kun egaa tokkummaa kan inni irratti utubame tumsa ijaarrachuu, tumsa ijaarranne immoo walitti dhiyaachaa deemneeyyuu deebinee tokkoomuu dhaaba tokko ta'uu kan jedhuun isa akeekkatamee deemaa ture. Isaan isin gaafadhe. Egaa sun milkaa'uu hin dandeenye. Haalli garaagaraa gidduu seeneetu akkuma waldhabbiin qabsoo fi wareegama gaafatutti yeroos gaafatetti tokkummaanis akkasuma. Tokkummaanis qabsoodha. Qabsoodhaan argamaa. Al tokko haala mirqaansee nama walitti jira. Kana gidduutti rakkoon argama. Wanti guddaan hogguu jiraatuu qabu garuu tokkummaarraa abdii murachuu dhabu, walitti deddeebi'anii wal dubbisuu danda'u, gara waan yeroo tokkotti bade yeroon biraa immoo haala qaceelchu tokko uumuu danda'a. Haala akkasitti deemaa waan dhufeef yeroo fudhachuun isaa kanumarraa ta'ee ergasiiyyuu waan garaagaraa gidduutti ta'eera. Amma immoo hafuurri tokkummaa deebi'ee mumullataa fi jiraachuusaa fakkiilee garaagaraarraa iyyuu ni argina. Kanaaf kun haala mijataa uumaa tokkoomuu dhaabbilee kanaaf jettu? Dhaabonni haalli mijatummaan tokkummaadhaaf haala uumuu jechuun kun hunda dhaabni Oromoo yoo ta'e haala qabsoon Oromoo amma keessa jirtu. Namoonni keenya qabsoo kana keessatti umrii dheeraa dabarsan baqataa ta'anii biyya isaaniituun argine akka amma kunoo Jaarraa Abbaa Gadaa ta'e isa duras Jeneraal Waaqoon ta'an isa duras immoo Jaalsiisaa Ibsaa akkas ta'e deemaa jira. Kana jijjiiruun kan danda'amu qabsicha jabeessuudhaan. Qabsicha jabeessuu jechuun immoo qabsicha jabeessuudhaaf tokkummaan
ni barbaachisa kana namoonni beeka. Tokkummaa kana immoo kan dhugaa gochuudhaan namuu haala kana qalbifatee qulqullummaadhaan maali akkam yoo taaneetu haala kana keessaa baana jedhee mata akka jaarmaatti gamtaanis wal gaafatee furmaatatti arguu akka qabu haalli yeroo dhalatu hinuma dhiibaa akkasitti olaallee carraanuma kennaa jechuu hin jedhe. Baay'ee gaariidha obbo Galaasaa. Dhumarratti sirni awwaalcha jaarraa abbaa gadaa biyya dhaloota isaaniif uummata isaan qabsaa'aa fi turan gidduutti akka inni raawwatuu fi yaadamaa jira. Kun bu'aa maalii buusa jettanii yaaddu? Ani dhugaa dubbachuudhaaf kana maatiidhuma isaatii fi jaarmiyaan isaatu murteessanatti fakkaata. Kanaaf uummanni Oromoo haala keessa jiru keessatti yoo hayyamamee fi qabsaa'aa kanaaf jaalala qabu kabajaa qabu agarsiisuurraa akka hin deebine nan beeka. Haa ta'uutii galuu qabamoo galuu hin qabu kan jedhu sana keessaa murtiin suni kan maatii isaa kamoo jaarmiyaa inni yeroo dheeraaf bifa tureen achi fakkaata. Kanaaf na rakkisaa jechuudhaaf hin jedhe kanatti hin ta'uu jechuudhaaf. Lakkii anillee kan hin jedhe intaan ta'uutu hin ta'in yoo biyyatti awwaalamaniif bu'aa siyaasaa fiduu qabaa kun namoota dammaqsuu keessatti ta'uu haala garagaraan. Isuma sanan haala bu'aa qabaa hin qabuu kan jedhu suni haala jiru irratti hirkata bara. Haala jiru irratti hirkata yeroo hin jedhu kanaan duras namoonni keenya bebbeekamoon qooda kennan deemaniiru. Egaa inni sun waan argamsiise irratti hundaa'ameetu inni kunis waan argamsiisu madaala namni jechuudhaaf hin jedhu. Sirna jala jirru ni beennaa. Kanaafuu afaan guuttee kana jechuun tokko na rakkisaa fi jechuudha. Obbo Galaasaa dhumarratti dhaamsa isin dabarsitan jira dhaggeeffattoota keenyaaf ta'uu danda'a yookaan immoo maatii gadditti galeef. Dhaamsa ani qabu maatii isaatiin jajjabaadhaa kan jedhu qaba. Jajjabaadhaan jedha. Miseensota jaarmaa inni dursaa tureenis akkasuma jabaadhaa. Qabsoonni bakkaan hin ga'ine irraa lubbuun isaa dabarte bakkaan ga'uuf jabaadhaa kan jedhu qaba. Jaarraadhaan immoo bakka duraanis walitti dhufnee wal arginetti nama Oromoo kakaasuu irratti jabina cimaa qabu. Nama waa'ee biyya Oromiyaa jedhamtu himuu abbaa fedhe biratti alagaa biratti sargeeraan himuu irraa of duuban deebine. Caalaa immoo hin dandeenyaa nama jedhudha. Oromoon hin danda'a kan jedhu haala jijjiirame fedhe keessatti iyyuu nama akkasitti amanaa darbe. Kanaaf fakkii nuu ta'ee waan jalqabne bakkaan ga'uudhaaf kaayyoo isaa fi warri isa dura turaniis darbaniif sanatti cichine qabsooma jabeessuu isa jabeessuuf immoo gaa tokkummaa keenya jabeessuudhaaf mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaa argamsiisnee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf haa tattaafannu kanuma jedhu qaba. Obbo Galaasaa Dilboo hayya duree adda bilisummaa Oromoo duraanii galata guddaa qabdu. Galata qabdaatiif.
Jaafar Ali yeroo kee nu laattee gaaffiif deebii nu waliin gochuudhaaf tole nuun jechuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin guddaa galatoomi siin jedha. Anilleen fayyaadhaan siin jaa. Obbo Jaafar, ati obbo Jaarraa Abbaa Gadaa waliin qaamaan wal agartee wajjin teessee namoota maree bal'aa waliin godhan keessaatii tokkodha. Mee yoom ture kanatti Jaarraa Abbaa Gadaa waliin wal agartee waliin haasofte? Ani Jaarraa Abbaa Gadaa waliin al sadii wal qunname. Kan duraarraa yoon jalqabe kan duraa akka isaan chaartara seenanitti jechuu maaliifi san duratti Jaarraa Abbaa Gadaa ani qaamaan haa wal qunnamuu dhabuu malee seenaa isaa hojii isaa dhagaa warra guddate ani fifu faamiliidha. Abdu Karim Haji akkas godhee akkas ta'ee sababa isaatiin rakkoo faamiliidhaa fi gosaa fi naannoo uummatarra gahu kana hubachaa laalaa warra hojii isaa dhagaa caqasaa san caqasaa san guddate jechuudha. Garuu yeroon inni itti ka'ee fi yeroon ani itti guddate gaappii waan qabnuuf gaafa san qaamaa wal arguu hin dandeenyu turre. Ani yeroo duraatiif maqaadhaan beekuudhaa kan dabre hanafe Jaarraa Abbaa Gadaatiin wal arguun kiyya bara 1991 gaafa mootummaa ce'umsaa isaaniif seenan ani gaafa san bara jalqabaa joornaalistii amma jalqabu shaakalarraan jira. Gaafa saniin gaazexeessaa if danda'e riippoortara guutuu osoo hin ta'in riippoortara biraa gargaaruudhaan warra sossoo'uun ture. Gaafa sin Bisliimootti dhaqee qaamaan arkee garuu hojii keenyaan alatti gama galgalaa eenyummaan iraatan waa feeree na beekee faamilii na gaggaafatee waliin bal'inaan haasofne gaafa saniin arke. Haasawa gaafasiirraa yoon sii tuqee waan nuun jedhe ani Abdu Karim Abraahim Haamidiin jedhama. Oromoon ammoo Jaarraa Abbaa Gadaa jetteet na yaamti. Anillee maqaa kanaan jaaladha. Gaafa san ganna 25 bosona gale ammallee kalee na fakkaata. Kaleellee kashaboodha. Ilaalgaamee ibsa kana. Ibsa kanaan nu ibse. Ganna 25 goda galee arrallee kalee na fakkaata. Kaleellee kashaboodha. Halkan idaa qofaan gaara bule na fakkaata. Yeroon wuliidhaa qabsoodhaaf qophiidhaan wanni ni fadheen jiru jalqaba qabsoorraan jira ekspreshinii kana mee ilaali. Hamilee akkasiitiin jecha kanaan qabadhe haasawa isaa kan guyyaa dura qaamaan wal garreerraa Jaarraa Abbaa Gadaanii qunnamtiin teenya tan duraagaa sanii achiin booda Jaarraa Abbaa Gadaadhaatiin wal arguun kiyya gaafa inni bara 92 seenarra na fakkaata magaalaa Dirree Dhawaatti walgahii uummataa waamee istaadiyoomii Dirree Dhawaa keessatti uummataaf haasa'u godhu. Achirratti anis akkuma riippoortaraatti seenee san waraabuudhaaf carraa harkadheetiin jira. Achirratti uummataaf hedduu haasawee kan boo'ee gaggabuu fi kan uujee gurra qabatee iyyuu fi namni ni maraate maaliif maqaadhaan dhaga'uu malee namni jaalala guddaa qabaaf Jaarraa Abbaa Gadaatiif keessumattuu guutuu Oromoodha keessumattuu bahaa fi kibba bahaa Oromiyaadhaa keessatti an hamilee akkasii jaalala ummanni nama tokkoof qabu kan akkasii arkeen beeku xiqqo gaafa Alii Birraan biyya seenu tora booda gaafa biyya seenu waggaa 6 moo akkana dura xiqqo jechuudha akkasittillee akkasii miti saniin dachiifisaniidha. Hamilee akkasii kan qalbii onneeti taasisi godhu guyyaa isaa hin arge. Sadeessaa Jaarraa Abbaa Gadaatii wajjin ka wal garree eegaanan baqadhee biyya Noorwee kanatti galee bara 2008 keessa ani mee hojii isaanii kana hanga ta'etti hanga dandeettii kiyyaatti dokumentii godhuun qaba jee ka'umsaan qaba fedhiin dur biyyumarraa qaburraa ka'ee haala kana mijjeeffachuu barbaade. Yemenirraa akkasitti anis faamilii waan hin qabuuf isaanis waan achuma jiraataniif
carraa sanitti faayidaawee ji'a tokko bira taa'e bara 2008 keessa bal'inaan haasa'uun keenya gaafa sani CD wayillee maxxansinee kutaa tokkoffaadhaa baafnee kutaa lammaffaadhaa osoo hin bahin hafee garuu hojiin sun ammaan tana silaaniin sheenawa silaan gaafa san waan san hojjechuu baadhee arraan tana wanni qabatamaan dokumentii tahee dhalootaaf dabru hin jiru ta'a. Kanaaf saniif ximboona du'a isaaniitiif hedduu gaddullee dokumentii san hojjechuu kootiif ammoo hedduu sun na jajjabeessa. Gaafa sani gaafiteetiif gaafni wal qunnamne yeroo sadeen kana. Baay'ee gaariidha gaazexeessaa Jaafar Alii wanta tidhattee jireenyaaf hojii jaarraa abbaa gadaa dokumentii gochuudhaaf yaaliiti gootee hojjettees immoo wanta tidhuftee wanta gatii guddaa qabudha. Baay'ee gaariidha. Mee wal qunnamtii jaarraa abbaa gadaa waliin goote keessatti jaarraa abbaa gadaa qaamaan agartee wajjin teessee haasa'uu dandeesseetta wajjin mari'achuu dandeesseetta nama attamiiti jaarraa abbaa gadaa? Nama attamiiti? Akkamitti nuu ibsita? Egaa nama akkamitti gaafiin jiru hedduu bal'aadha. Fiizikaalii, meentaalii bifa adda addaatiin ilaaluu danda'ama. Fiizikaalii yoon si hime jaarraa abbaa gadaa gaafa nan bira dhaqu san nama 60 keessa jiru 60 jiru umriin isaa 60 keessa seene garuu nama xiqilfatee taa'ullee feene jilba isaa caccabsee akka nama islaama salaataaf qophaa'ee taa'u akkasitti qophee jilbarreef ta'a. Bilbilli yoo iyyee hanga ijoolleen fiddeetti kennitu eegu lafa xullub jee utaalee ifii fuudhuu barbaada. Yoo haasawni itti tole bakka taa'u ol rarra'ee haasawni taa'ee jalqabe yoo lakkuma haasawni itti toluun takkaa'u haasawni yoo aarse dhaabbateeti fixa bakka taa'u sanitti hin fixu. Mooraalii inni qabu waan takkaaf mooraalii finiinaa mooraalii owwaa qaba waan takkaaf yoo gaddeef yoo haalaan gammade haasawa taa'ee jalqabe san bakka sanitti hin fixu lafaa ol ka'a harkaa fi qaama hundaan haasawa ija gurguddoo sanii wajjin ijaa waliin haasawa fuula haasawa qaama isaa hundaatu haasawa nama jajjaba nama qaamaa irree isaan jajjabaadhaati nama dhaabataan jiddu jireessaati nama fuulaan bareedaadhaati nama akkasitti fiizikaalii nama hedduu si harkisa hedduu onnee gootummaa sitti guutaa isa teessee ijaan laaltu suuraa isaa irratti gartuu kanatti. Fiizikaalii miti gaa namni kan madaalamuun meentaalii jaarraa abbaa gadaa jechuun nama oromummaan isaaf oromummaan sabummaa qofaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf oromummaan isaaf amantiidha. Isaaf amantii isaatiif jaarraa abbaa gadaa isa biratti amantiin islaamaatii fi oromummaan fuullee lameen saantiima tokkooti. Gargar baasee laalu yoo dubbii mudatte immoo oromummaa isaati oromoo islaamaa siin jamalee an islaama oromooti siin hin jiru. Kanaaf nama oromummaan dhiigaa fi lafee isaa keessa seentee umrii isaa guutuu oromoodhaaf if wareege. Umrii dargaggummaa osoo carraa adda addaa qabu jaarraa abbaa gadaa jechuun nama akkanumatti ka'ee gaara seenee nama takka rakkoon dhiibdee gaara bifa adda addaatiin dhaqa namni. Gariin siyaasaadhaan dhiibameet magaalaa keessatti sossooyoo dadhabee asitti addan ajjeesan jee gaara seena. Gariin ammoo yakka fa'aa hojjeteetuma yakka kanarra dheessa deemee achumatti dammaqa gaaraatti hogguma qeeroo harkee dammaqa. Jaarraan kan saa kanaan adda. Faamilii warra tujjaaraa, faamilii warra mootummaadhaa waliin jiraatan keessaa harkameeti. Yeroo sanatti osoo ministeeras ta'uu danda'u, fedhuu agaragashii Haayilasillaaseen baanu ta'uu danda'u, waan fedhe ta'uu osoo danda'u, hanga maayyiitti alatti deemee barachuu osoo danda'u, Oromoodhaaf nama if kenne. Oromoo bilisoomsuun isaaf akka nama jannata seenuudha. Nama akkasitti ilaalu. Kanaafuu nama sammuun isaa oromummaadhaan oriented taate. Waan biraa sun ta'e oromummaadhaan oriented taate uumamte. Jaarraa abbaa gadaa. Dhiibbaa tokko malee rakkoota akka malee nama if kenne. Hogguteessee hojjaatutu sammuu isaa kana malee waan yaadu hin qabu. Gaafa du'uudhaaf deemullee wanni guyyaalee eega
qalbii seenee eega guyyaa lamatti guyyaa tokko jechoota waa xiqqoo qofa dubbachuu danda'u keessatti wanni dhaammatu ilmaan isaa takka hin dhaammanne. Ilmaan xixiqqoo qaba. Ilmaan dhaammanne anangaa wajjinaa soetti hanga dhukkubsatu kana qabsoo dhaammata. An dhukkuba kanarraa kan hin fayyuun seewu qabsoo narraa fuudha. Kana dhaammata. Kanaafuu sammuun isaa guutumatti tan Oromoo oriented taate nama akkasiiti. Nama goota Oromoon maal jedhu fakkaate dur hayyuun dur tokko caammaa nuur jedhama falaasfaa Oromoodhaati gaa namni keenya akkuma jaarraa abbaa gadaa kana hayyummaan isaa qalamaan katabamtee dokumentii taatee dhalootaa baraan jirtu ammaan warra ammaan tana waa barreessan osoo hojiin isaa barreeffamtee warra akka Shakespeare kana ol malee sanii gadi hin ta'u. Jecha kanarratti maal jaaca ammaan nama sadiitti qooda. Nama jajjabaas bakka sadii qooda. Namni jaa yoo arjaadha. Gaarii jechuudha. Arjaa ta'a namni tokko uumamu tokko arjaa ta'a. Kan biraa immoo gamna ta'a. Gamna jechuun hayyuu jechuudha. Hayyuu hogguu jennu intellectuality akka kan iskuula deemtee harkattuu osoo hin ta'in uumaadhaan taqabdu jechuun gift sammuu taate. Gamna Oromoon kajusanii kana ta'a tokko. Kan biraa immoo goota ta'a. Gamna jechuun goota ta'a kan biraa. Tokko immoo namni tokko immoo sadeen walirratti qaba. Arjummaa, gootummaadhaa fi gamnummaa walirratti qaba. Nama san caammaan bahee sanamaa jedheetiibsa. Jaarraa abbaa gadaa nama akkasiiti. Jaarraa abbaa gadaa gaariidha. Yoo maallaqa isaa qabaate magaalaa keessa akkana deeme rakkataa namaatuma harkee biran kutu. Oromoon qabu araba hinjuu waan hinjuu nama rakkata harkee biran kutu ifiif harka duwwaa gala. Ijoollee isaa tamana jirtus agaba malee nama dhoortoo kadhatu karaa irratti osoo hin kenneef biran kutu akka namaatti saantima callaan kennu waan qabu kenneef bira kutaa. Kanaaf jaarmeen isaa maallaqa hoggaa erguuf gara haadha mana isaatiin gara caasaa isaa ta'u biraatiin erga malee maqaa isaatiin hin ergamu. Gabbayeet kaampii dhaqee bakka baqattoonni Oromoo jiru rakkataa taalee isaaniif hiree gala. Kuma feete hanga feete ergiif gaarii akkasiiti. Jeenummaa isaa gaa himuun hin barbaachisu hojiin garsiise. Gamnummaa isaatis warra akkasii keessaa dhalatee Oromoo if kennee guutuu umrii isaa osoo kaayoon isaa irraa hin daddaaqne hojjechuu isaa gamnummaa isaa ibsa. Kanaafuu kiraayiteriyaa kana guuta jaarraa abbaa gadaa bahee sanamaati. Nama akkasii jeetiin ibsa gaanii kanaa hojjechaan naan qaba. Nama guddaa dhabne baay'ee nama dhiba jireenya isaanii. Haasaa kee keessatti jaarraa abbaa gadaa ilma abbaa qoroo akka isaan turan nutti himteetta. Ilma abbaa qoroo ta'anii sirna abbaa qoroo irratti finciluun attamitti danda'ame? Attamitti kana gochuu danda'an? Asirratti beektaa gaafii guddaa sammuu nama hundaa keessa jiru kuni. Abbaan isaanii kun nuufillee adeeruma keenya. Fitawraarii Haaji Abrahaam Ahmed Nugus Haile Sillaaseedhaa waliin nama haalaan walitti jabaadhaati. Abbootii qoroo hamma waa xiqqoo akkasitti Haile Sillaasee dhiyaatan keessaa tokko fakkeenyaaf Haile Sillaaseen waggaadhaan Gabreelii Qullubbiidhaa ziyaaree gaafa deebi'u mana Haaji Abrahaamitti laaqanaa seeraneetti dhifama gibira nyaachisee dabra waggaadhaan jechuudha gara waggaa 30 olii kun sirna adeeme. Hangas takka walitti jaboo turan Haaji Abrahaam Fitawraarii Haaji Abrahaam abbaan Sheek Jaarraatii fi Nugustichi jechuudha. Warra san keessaa dhalate gaa imaajin jaarraan kun ammoo kana namaaf kan dhibu akkamitti warra san keessaa bahee gaafii teetiif akkamitti warra san keessaa bahee qabsaawaa ta'uu gaara seenuu danda'e sammummaan isaatu akkamitti gamana deemuu dandeesseedha. Nuti immoo waan beenu qabna. Jaarraa abbaa gadaa Fitawraarii irraa haa dhalatu malee Fitawraariin eenyurraa dhalate jettee achi deemte xiqqoo seenaa warra isaanii keessa achi deemte waa agarta. Abbaan abbaa isaanii Haamid Ibroo jedhama. Akaakoon isaanii immoo Ibroo Shaxaati. Jarri kun akkatti waan hojjechuu turreef akkatti wareegaman yoo ilaalte deebisaa harkatti laaftutti. Ibroo Shaxaa jechuun bara 1880 keessa caasaa Raabaadooriidhaa
xaasaa sirna gadaa tammaayii jechuun tammaayii tan Harargeeti tammaayii maaliif hundi cabaa dhufee tammaayii tafte tan Harargeeti raabaadorii bultuun jaamtee beekamti sirna kana keessatti itti aanaa abbaa gadaa ture abbaan gadaa Wadaay Galmoo Qormoosooti itti aanaan Ibroo Shaxaati abbaan duulaa abbaan waraanaa abbaa Harwaareedha jara kanaa ture haa hoogganu isaan keessaa gama nama lamadaa ture jechuudha Ibroo Shaxaa kun Ibroo Shaxaa lola Arabaa kan Turko Egyptian kan Rauf Paashaatiin hoogganamu kan Harargee san gara waggaa 12 moo 15 koloni qabatee Somaaliyaa wajjin bulchee wajjin osoo loluuti Arabni Ingiliz biyya Turkii waa fi Misraa waan koloniin qabatteef Arabni gaafa deemu dirqamee deemu Minilik gaappii tan harkatee seene lola Arabaarraa gara lola Minilik deebi'ee calii calanqoo jeemee lola gootummaa kan calii calanqoo jaamee beekamu keessatti loluma calanqoo keessatti wareegame bakki inni itti du'ees bakka amma mataskaanni Gabreelii qullubbii itti dhaabbate tulluu sana qubbii roobaa qumbii jedhamti bakkitti Ibroo Shaxaa wareegame achi lola guyyaa maayyiirratti lolli kun lola guyyaa 20ti lola sanarratti wareegame jechuudha akaakuun isaanii gaa kasan dura ammoo abaabuun isaanii mas Arabaatu jeese maaliif hoogganoota sirna gadaa waan turaniif amma Ibroo Shaxaa eega wareegameen booda Raas Mokoniinitu Harargee tan akka nugusaa ta'ee Minilikiif bulchuu ture waggaa tokko eega Minilik gaafa Raas Mokoniin waggaa tokko Harargee hogguu bulchu ilmaan abbootiin isaanii calanqoorratti wareegaman hunda fitti qabe maaliif ummanni kun kan gosaan ijaarame waan ta'eef yoo hoogganoota gosaa kana fitti qabu baate ummata kana bulchuu rakkisaadha kanaaf warra inni fitti qabe keessaa ilma Ibroo Shaxaa Haamid Ibroo Shaxaa jechuudha tokko akaakuu ishee ijaarraatu kun inni kun maal hojjete seeta Haamid Ibroo kun waggaatti aanu bara 1887 na fakkaata lolli calanqooti 87 keessa lola Aduwaatu ka'e kanaaf Raas Mokonnis ta'e nafxanyoonni jiru hunda biyya jiru keessaa waraana isaanii guuratanii karaa Aduwaa duulan amma Haamid Ibroo waan takka hubate biitti duwwaadha nafxanyaan deemee jira kanaaf sulxaana Affaar kan Hansiree jedhamu gaafa Hansiree jedhama abbaa moo akaakuu Alii Miraati isaa waliin wal mareetee gara Jibuutii deeman mootummaa Faransaay waliin mareetanitti biyya keenya deebinee fudhachuu barbaannaa nu gargaaraa jedhanii itti mari'atan Faransaawonni lolli kun akkasitti xumuramu ni beekan turan maaliif Minilikiitu Xaaliyaan injifata jedhamee waan hin eeggamneef hanga lolli kun dhumatu obsaati ta'a achi booda isin gargaaraa jedhanii maaliif Faransaaynis suduuda saniin hanga Awaashitti ol bal'atee qabachuu waan barbaadu isaan kana tooftaa kanaaf barbaade isaan gargaaru osoo hin ta'in kana keessa turaniiti garuu bu'aan itti baaluna sadi faallaa ta'e Minilik mo'ate kanaaf oduu gaddisiisaadha ture hundaafuu isin gargaaruu hin dandeenyeeti deemaa jedhanii hoggaa ol deebu Minilik ni fannise jechuu Haamid Ibroo akaakuu ishee ijaarraa magaalaa Harartanatti fannifame jechuu abbaan calanqootti wareegame ilmi isaa Haamid Ibroo magaalaa Hararratti fannifame Haaji Ibrahim ammoo abbaan ishee ijaarraa mootichaa wajjin hojjechuu ture faallaa seenaa warra isaanii seenaa Haaji Ibrahim ittiin boonnu nuti nuuf haasee irra ittiin boonnu garuu sirni dirqeetis taa hin beeknu san ijoollaniisi hin boonu jaarraa warra san keessaa bahemuu sharraa abbaasaa osoo hin ta'in kan akaakayyuu abaabuusat gamas achi tarkaanfateeti kan jaarraan umrii isaa kan ijoollummaatiin bosona seenuu danda'e seenaa kanarraa ka'eeti akkanattiin konkluud godhaan. Baay'ee seenaa guddaadha. Baay'ee gaariidha. Mee guddinni isaanii attam ture barri ijoollummaa isaanii dargagguma isaanii attamitti dabarsaniitu isa booddee gara qabsootti makaman. Jaarraa abbaa gadaa beektaa gaa ilma baalabbaa taati bakkitti dhalatee Haaji Ibrahim Fitooraarii Haaji Ibrahim mana bakka hedduudhaa qabanii jaarraan bakkitti dhalate laga Raammis keessa laga bakka Shakee jedhamtee beekamtutti dhalatee ilmaan Haaji Ibrahim hedduun gara biraa immoo Watar bakka jedhamtutti dhalatanii jaarraan gaa achirraa ka'ee yeroo sanitti warra qananiidhaan guddate manni barnootaa waa xiqqoo ture
magaalaa Harar malee hin jiru manni barnootaa. Kanaaf achittis barachuu kan danda'u ilmaan nafxanyootaati fi ilmaan baalabbaata Oromoo tokko qofa waan ta'eef warra jara san keessa carraa argate keessaa tokko ture. Warra rakkoota akka malee qananiidhaan barachuudhaaf carraa qabu jechuudha. Akkasitti magaalaa Hararitti barachuu turanii sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa barachuu turan mana barnoota Madaani Alam Jaameetiin beekamu. Manni barnootaa kun ammallee jira. Achuma high school magaalaa Harar keessa ammallee hangafa akkasumatti hojjechaa jira. Achitti barachaa turan. Gaafa barachaa turan kanaas nama rakkoo malee baratu, nama maallaqa qabu, dammaqa qabaa. Akka naa odeessanti amma odeeffannoo isaanii fi warra harka dhirraanis ni hima. Jaarraa Abbaa Gadaa maallaqa warra isaanii irraa argatuun ijoollee hiyyeeyyii hedduu gargaaraa akka ture gaafuma baratu kana. Ijoollee itti roorrifamte gorsuudhaanis ta'e kan waan barnoota dadhabee galuu fedhus maallaqa ittiin galu kennuudhaan gargaaru akka ture. Kanarraa dabree amma waan nama ajaa'ibsu keessaa maal godhu ture Jaarraa Abbaa Gadaa makiinaa horanitti waliin deema namaa wajjin gara Wataris deemaa gara Jijjigaa Direedhaa gaafa deemu beerri keenya kan Oromoo kan baadiyyaa ta qoraan baadhattee dhuftu sababa adda addaatiin yoo makiinaa horte amaarri keessa jiru funyaan qabatee dhiibu tana duraa ka'ee teessisuudhaan ifi qabee haadhatoo jee gurbummaan karabaata hidhatee boonaan taa'u kun ottuna haadhatee jee if bira qabee teesse duraa ka'ee teesse waan akkasii godhudha hedduu namaa waluu akka ture innis naa himee jira warri isaa wajjin guddatulleen hedduu bargaafas jalqabee Jaarraan dubbii tana jedhanii har'allee ragaa bahaniif jechuu jalqabuma ijoollummaa isaarraa waan akkasii kabaju waa wajjin uumame kun Oromoodhaaf wareeguun kun nama akkasii ture. Baay'ee guddinaa namatti toludha. Mee amma immoo gara dhaaba Jaarraa Abbaa Gadaa geggeessaa turanii gara IFLOtti ceeneen gaaffii tokko si gaafadha. Jaarraa Abbaa Gadaa IFLO waggootii dheeraadhaaf geggeessaa akka isaan turan hin beekama. Amma yeroo isaan du'aan darban eenyu kan bakka isaanii bu'u? Egaa Jaarraa Abbaa Gadaa eenyu bakka bu'aan gaafii belbeetituu ammaati. Garuu Jaarraa Abbaa Gadaa gaggeessaa kan ture IFLO qofaa miti. bara kana keessatti lakkuma jiru Oromoo keessatti akka waan habasharraa himiteetu goonina fakkaata seenaa wal saamuun deeraa Oromoo keessa seenee waan hedduu haala gaddisaadhaan jiruuf malee warra waa xiqqoo namoota waa xiqqoo adda bilisummaa Oromoo hundeessan keessaa tokko ture. Kan mataa isaatiin hundeesse sun ta'in namoota waa xiqqoo adda bilisummaa Oromoo buusan keessaa tokko ture. Keessumattuu goblaa waraana har'aan tana waboojee Oromoon waraanni sun amma sossoo baatu ittiin boonu seenaa isaatiin ittiin boonu fuulduraafis abdatu. Waraana kana gaara seenee taakka jee kan jalqabee fi uumee gaarii osoo hin ta'in uumee kan hoogganuu jalqabe Jaarraa Abbaa Gadaati. Osoo gaafa san Jaarraa Abbaa Gadaa yeroodhaa fi bakka san keessatti jiraachuu baate waboon gaafa san uumamu ta'a. Takka tureetumaa takka bakka biraatti uumata. Kanaafuu hundee isaa osoo hin ta'in uumaa waboodhaati. Achirraa jalqaba gaa hooggansi Jaarraa Abbaa Gadaa hooggana inni adda bilisummaa Oromoo keessatti uumee fi kenneen jalqaba. Warra adda bilisummaa Oromoo hundeesse waa xiqqoo keessaa tokko keessumattuu goblaa waraanaa kan uume isa achirraa kaafna. Gaa dammaqa gaafas jiru waliin amma murteessu nu dhiba bakka san qaamaaf yeroon hin jirru gammee inni gaafas jiruu fi haalli jiru rakkisaadha. Dhaabni kun osoo hedduun turin gar lama fottoquudhaaf dirqame gaafa dhaabni kun gar lama fottoqu immoo Jaarraa Abbaa Gadaa adda bilisummaa Oromoo kan jiru lakkisee ifloo qabatee jechuudha. Adda Islaamaa bilisummaa Oromiyaa jee san qabatee sosso'e. Ejjennoo adda addaa waan sababa adda addaa qaba. Jaarraan kana kan godheef kana yeroo biraa amma barbaachisaa miti. Gaafa san adda Islaamaa bilisummaa Oromoo takka ifloo jee jaaree sosso'ee jira.
jaarmuma kana qabatee gaafa chaartaraatis biyya seenee jira. Biyyirraa eega deebi'es gaafa eega chaartaraa baanis xiqqoo eega sosso'ee booda ammoo ejjennoo kana jijjiire jechuudha jaarraa abbaa gadaa. Maaliif qabsoon inni godhu qabsoo islaamummaa akka warri gariin haasawutti san osoo hin ta'in qabsoon jaarraa abbaa gadaa godhu qabsoo bilisummaa Oromooti. Gaafasiif maqaa kana qabachuun sababa adda addaatiin isin jeetiin jira. Kan amman ibsu yeroo isaa eeggatee waan ifa bahuudha. Garuu chaartara booda haalli waan saniif nama dirqu waan dhaabbateef jecha fidoo gama juutti jijjiirame. Front for Independent Oromiyaa gamasitti jijjiire dhaaba kana eega chaartaraa bahan booda asmaraa turanii gara Yaman eega dhufan booda kora gaggeessanii dhaaba kana jijjiiran jaarraa abbaa gadaa. Amma Bajuutu deemaa ture. Ifloon gara fidootti geeddarameera jechuudha. Gara fidootti geeddarame. Kun bara 93 booda jechuudha. Achiin booda immoo fidoon kunis hanga deeme ulfoon jaaramee waan jiruuf jaarmoota ABOs dabalatee jaarmoota Oromoo hunda walitti fiduudhaan jaarraa abbaa gadaatii fi waaqoo guutuufaan siisaa ibsaafaan gamtaa jaarmoota Oromoodha. Carraa chaartara keessaa bahuu kanatti fayyadamanii jaarmoota Oromoota godhuudhaaf tattaaffii godhan keessatti ulfoon uumamee ture. Ulfoon kun ammoo ammas nuti murteessuu nu dhibaa sababa eenyuutiin akka diigame fashale galman geenye warra kanarraa aarii qabu fashaluu kanarraa aarii qabu keessaa tokko jaarraa abbaa gadaati. Kanaaf maayyeetti maal godhan waggoottan 3 dura maquma ulfoo juusan qabatanii jaarman isaanii ulfoo akka jaamu godhan. Kanaafuu maayyeetti amma jaarman isaan hoogganan ulfoodha. Garuu ulfoon isaan ja'an kunis ifiifuu gara hedduutti faca'ee ulfoo 2-3 ta'ee jira. Kan jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamuu fi kanneen gara biraan nuutu hooggana jaan uumamee jira. Keessumattuu gaafa warri jijjiiramaa adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqu jaarraa waliin mariin hedduun gaggeeffamee jira. Akka carraa ta'ee marii san anaatu jaarmoota lamaan jidduu ABO jijjiiramaatii fi sooressa jidduu sossoo'uu ture. Kanarratti ammas murni tokko kan sooressa jala hojjechuu ture gara ABO jijjiiramaa kana waliin yoo sossoone gaariidha kan juun kaas fottoqee jira. Murni sun amma murtii guutoo jedhameeti beekama. Murtii guutoo gaa jaarmootuma sooressaa keessaa damee takka jechuudha. Ulfoo hajee fuudhamus damee tokko jechuudha. Ammoo du'a sooressaa irratti hundi garaagarummaa isaa lakkisee waliin hujuma kanarratti waliin akka jaarmaa tokkotti waliin soso'aa jiraniif eenyu bakka bu'aa gaa warri murtii guutuuf hinjuu caasaasaa qabaa soso'aa jiranii isaanis taatu hoogganaan keenya hanga umriitti sooressa abbaa gadaati jedheef beeka kunis. Warri ulfoo juus kan sooressa abbaa gadaa kana qabatee deemu jira. Eenyu isaan bakka bu'aa kun marii jaarmayoonni kun hundi bakka takka deebi'ee warri maqaa sooressaa dhawateetiin sossoo kun hundi bakka takka deebi'ee murteessu ta'a. Amma murteessuun nama dhiba maaliif sooressa eenyu bakka bu'aa ulfoon kophaa murteessuu hin danda'u. Murtii guutuu kophaa murteessuu hin danda'u. Faamiliin kophaa murteessuu hin danda'u. Kun marii jaarmoota hundaa kan jaarmaa osoo hin ta'in uummata Oromoodhaatiinis mari'atamee jaarmoota Oromoo kanneen biraatiinis mari'atamee ta'a. Akka Oromoo dadhabbii nuti qabnurraa haa ta'u malee jaarraa abbaa gadaa irraa akkuma maqaan isaa himutti abbaa gadaa abbaa bokkuu Oromoodhaati. Baqarra jiraannullee. Kanaaf kun marii hedduu dheeraa barbaachisaa fuuldura kan isa bahu ta'a. Baay'ee gaariidha ibsa bal'aan haalaatti obbo Jaafar. Amma gaa duuni sooressa jaarraa abbaa gadaa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo akka waliigalaatti akkasumas immoo adeemsa ulfoo akkasumas murtii guutuu irratti dhiibbaa inni qabu maali jettati? Dhiibbaa guddaa qaba. Maaliif gaaddisa guddaa tokkotu nurraa jige maqaan gaariin madaafaa miti Yerooppidha misaa'il caala niikuleer caala maqaan ati qabsoo keessatti hortu maqaan qabsoo guddaan qabsoo qofaa miti daldala keessattis goodwill
waan jaaniitu jira maqaan ati gaariin ati hortu daldala keessattis lola keessattis qabsoo bifa adda addaa keessattis maqaan ati horte qabeenya asseetii keessaa isa duraati kanaaf maqaan gaariin jaarraa abbaa gadaa hore kun qabsoo oromoodhaatiif arra jigee jira maqaan kun isaan kufanii jiran maqaan dhugaan kufne maqaa kanatti fayyadamuu dhabuudhaaf balaan guddoon fuuldura keenya jira chaalenjii guddaan nu eeggata kanaaf gamnummaadhaan gatteenyee rakkoo garaagaraa maddi dhiifne yoon hiikne balaa guddaarra buna facaanee hafuu keenyaatu mala kanaaf dhiibbaa hangana hin jedhamne qaba soorees har'aan tana boqochuun isaanii hedduu dhiibbaa guddoo qaba gara biraatiin yoo nuti immoo gamna taane yoo dhuguma dhaamsa isaanii fudhannee qabsoo narraa fuudhaa jenni qabsoo isaan irraa fuudhaaf murannee kan kaanu ta'e oromoon rakkoo dur jirtu rakkoo seenaa keessatti akka tasaa uumte maddi dhiifne hegeree keenya vijinii keenya kan fuulduraa achi fageessinee ilaallee kan sonate immoo gadda har'a nu mudate kana gara injifannoo jijjiiruu dandeenya. Sababa kanaan jaarmoonni faffacaan dura jaarmoonni sooressaa kan faffacaan gar tokko deebi'anii sababa kanaan bakka bu'aa sooressaa bakka buusanii kaayoo isaa qabatanii wal jala yoo deemne achitti qomoo osoo hin dhaabbanne adda bilisummaa Oromootis dabalatee warri maqaa Oromootiin sossoo hundinuu gadda sooressaatiin itti dhagahame kana hunduu ibsaa jirani gadda kana gara injifannoo jijjiiruu sababa kanaan wal barbaannee rakkoo keenya gara maddiitti dhiifne namni kun arraan tana hoogganaan tokko dhibbaa uumuu danda'a garuu akkana guyyaa tokkotti kofee hafa qabsoon hin haftu san laalleetti fageessee ilaallee sababa kanaan yoo Oromoon gar tokko deebi'e immoo itti fayyadamne jechuu gadda kana gara injifannoo jijjiiruu dandeenya jechuu sunga obsaaf abshaalummaa keenya nu gaafata yookaan seenaa keessatti itti gaafatamtoota taana dhibbaa lamaan kana qaba arraan tana boqochuun sooressaa. Yaa mee carraa wanti akkasii tokko yeroo uumamu akkuma tuyyuu jette gamnummaadhaan yoo itti gargaarame carraa waan gaarii itti uumuu dandeenyu ta'uu danda'anaan jetta. Mee kun carraa kanatti fayyadamanii dhaabbileen kun gara dhaaba tokkotti dhaabbota bilisummaa Oromoof qabsaan gara biraadha wajjiniinis walitti dabalamanii haala isaanitti tokkooman hinuma jetta? Waan na dhibuutu jira maaliif jaarmoonni kun hundinuu if haaromsaa warra deemuu miti warra hooggana dur qofa osoo hin ta'in ilaalcha duriin xaxame seenaadhaan hidhamee warra deemuu hedduun isaanii kana waan ta'eef itti fayyadamuuf dandeeyyii hin qabnu dandeeyyii san dhabarraa kasaaruu dandeenya osoo dandeeyyii qabaanne har'aa miti gaafa waaqoo guutuu boqatan namuu akka jaarraa abbaa gadaatti nama hin goomne hoogganaa guddaa dhabne abbaa gadaa dhabne kan jaarraa abbaa gadaatiif hangafaa dhabne gaafas jaarraa abbaa gadaa waamicha dhiyeessee ture sababa kanaan Oromoon tokko akka ta'u namni gura liqeesseef hin jiru har'a immoo kan maayyii dhabnee jiru kanaaf yoo Oromoon har'a immoo qalbii horee gamnummaadhaan gar tokko deebuuf murteeffate maaliif dur carraan itti sababni itti walitti qabamanii rakkisaadha amma dhaabni sooressaa walgahii jaarmoota hundaa yaamuudhaaf qophiirra jira ni waama awwaalcha isaanii booda amma hojiin dura awwaalcha waan ta'eef san booda jaarmoota hunda ni waamaman akkan odeeffannoo qabutti keessumattuu murni murti guutoo kana qopheessuudhaaf akka deemu an odeeffannoo naa laatanii jiran ulfoon isaan mana fakkaata kan yaada kanaan alaan qabanii jaarmoonni biraa hangam takka muratanii fedhanii sooressa haa jaalatan fedhanii haa jibban nama jaalachuuf jibbuu miti kan laallu kaayoo isaasani qabsoo Oromoodhaatiif sababa kanaan opportunity uumame hundatti fayyadamuu danda'uun abshaalummaadha siyaasaa keessatti kana godhuu dadhabuudha rakkoon Oromoo kana yoo goone rakkoo dur hunda dhiifne sababa kana sharafuu danda'uu qabna gadda uume kana rakkoo uumte kana sharafnee gara injifannoo yoo ilaalte ma fakkeenyaaf wayyaanee yoo ilaalte mallas du'u jechuun mastermind isaanis du'e mallas son ta'in ihaadigii du'e ihaadig osoo hin ta'in TPLFiitu du'e gaafa mallas du'u kun beekamaadha fuuldura ifa ba'u ta'a ammoo hanga deewu if dandamachiisuudhaaf gadda san itti fayyadamaa jiran
የታላቁ መሪያችን ቪዥን አከፍ ጀቻ ittifayadamaa jiran jechu ummata hunda araddaratti boocisanii kaimaan hin qabne hunda barbaree jilbatee akka godhanii sababa kanaan warra finciluus gaqqabanii faca'insa isaanii umrii isaanii dheereffachuuf carraa kana itti fayyadamaa jiran kun abshaalummaadha. Nuti immoo carraa gurguddoon harka jiru takkaatti fayyadamne hin beeynu. Amma ni yaalama ni tattaafatama. Ni godhuu hin dandeenyu wugguu itti dhufne kan garuu ta'a ammoo fedhiin jirtu akkasii yaamichi immoo akka dhiyaatu guutuutti mirkaneessuun danda'a. Baay'ee gaariidha Obbo Jaafar. Mee dhaabbilee lama maqaanaa dhoofteetta haasaa keenya keessatti ulfoo murtii guutoo dhaabbilee jedhaman. Mee dhaggeeffattootni keenya carraa kanatti fayyadamuudhaan waa'ee kana akka isaan baranii fi maal gochaa jiru maa inni sochiin qabatamaan dhaabbileen kun lamaan gochaa jiran yeroo ammaatti? Egaa amma yeroo ammaa ulaalte dhuguma dubbachuudhaaf jaarmoon Oromoo hundinuu raafanii jiran. OPDOs dabalatee jechuudha. Jaarmoon maqaa Oromootiin soso'an hundi yeroo ammaan tana laafina keessa jiran. Kanaaf hojii qabatamaa akkanaa hojjechaa jira yoon siinje yoon uummata Oromootti kijibuu ta'e malee dhugaan lafarra jirtu sanii miti. Hundi yeroo laafinaa keessa jiran qabsoon silaa zigzaagaa. Zigzaagni ammoo yeroon qabsoo Oromootti laafina dakaa keessa jira. OPDOs dabalatee. Kanaaf hojii nama mirqaansu kan akkanaa jedhamee maqaa dhawamu tokkolleenu galmeessaa jiran jee maqaa dha'uudhaaf na dhiba. Haa ta'u immoo akka jaarmayaatti sosso'aatuma jiran ulfoonis bakka 2-3tti fottokee sosso'aa jira. Murtii guutuus akkasumatti sosso'aa jira. Kanaaf waan qabatamaa akkasiiti jee kan isaan kanaa qofa osoo hin ta'in laafinuma hundarra jiru ammoo akka jaarmayaatti hundinuu sosso'aa jiran jechuudha. Jaarmayoota biraatiin gadii miti tokkolleenu. Akkuma waliigalaatti laafina qabsoo Oromooti tun. Laafina qabsoo bilisummaa Oromoo keessa mudate hundaa harkaa qaba. Kanaaf walumaa galu xaxoo akkanaa keessa jira jaarmoonni Oromoo. Yaa meegaa dhimma kanarratti yeroo biraa mari'an namaan laafinni isaanii sababni isaa maal isa jedhuu fi sila wanta tinaa kaaste jira walitti dhufanii mari'achuu fi bakka bu'aa jaarraa abbaa gadaa buusuun sirna awwaalcha isaanii booda wanta ta'uu danaan jettee turte. Mee waa'ee sirna awwaalcha jaarraa abbaa gadaa natti himi. Sirna awwaalcha isaanii biyyatti dhalatan keessatti akka inni raawwatu dhageenyee jirra. Mee isa kana bal'isiiti naa himi. Yoom ta'a attamitti ta'a kun immoo ammas dhiibbaa maalii uumuu danda'a biyya keessatti dhaqanii sirna awwaalchaa raawwachuun maal nimee kana naa ibsi. Egaa falma guddaa booda fudhatama harkatee silaan gammaatuun turu akkuma boqotanitti tattaaffiin lamadaa gara awwaalchaa deemuudhaa ture. Ammoo yaada lamaatu uumame. Lakki asumatti awwaalla yamanumatti kan jiru fi abadan sooressi gammoojjii arabaa tana keessatti darbamee hafuun qabu biyya isaanii irratti galanii awwaalamu qaban kajuu yaada lamaatu wal falme. Yaada kana keessatti hedduu ragaan adda addaa dhiyaate waan isaan dhaammatayyuu jiraates hedduu sakattaamee hedduu laalame yaanni biyyatti awwaalamu qaban injifatame. Maaliif sooressa jaarraa abbaa gadaa biyyatti galchuu jechuun qabsoo bilisummaa Oromoo biyyatti galchuu jechuudha. Amma wanni anaa qabdu hoogganoota qabsoo osoo hin taane qabsootu baqatee ala ba'e qabsoon bilisummaa biyyuma keessaa gaggeeffamuu qabdi. Amma qabsoon alatti baqatte qabsoon alaa immoo waa takka akka hin finne tolchinee hojiidhaan garree jira baroowwan dabran kana keessatti. Kanaafuu qabsoon biyyatti deebuu qaba. Hoogganni qabsoo biyyatti deebuu qaba. Qabsoon biyyatti deebuu qaba. Kun ejjennoo Oromoota hundaati. Akkamitti ta'an waan biraati. Kanaaf sooressa biyyatti galchu jechuun hanga tokkotti qooda gumaacha qabsoo Oromoo biyyatti galchuuf maaliif guyyaa awwaalcharra dura oduu kanarraa jalqabnu sooressi biyyatti garee isaanii biyyatti ergame kaju ajandaa guddaa ta'a biyya keessatti Oromoo biratti akkamiin seenuu danda'a akkami kaju biyya seenanii gaafa awwaalaman tasa fincilleen ka'uu danda'a sun gaariidha. Yoo laalte Yaasin Arafaat Yerusaalemitti awwaalaa jee ammoo mootummaan Israa'el dideeti kan
ammallee lafeensaa fuuldura beeyachi awwaalamuudhaaf ta'a akka dhaamannoo isaatti. Jaarsi kana waan godheef lafeensaallee qabriinsaallee akka kaayoo saasan itti fuftuuf kana barbaada nutis. Jaarraa abbaa gadaa biyyatti awwaalamu jechuun kan qabri isaa arke siidaa jaaramuuf arke hundi qabri jaarraa abbaa gadaati. Bar akkasitti umrii isaa guutuu qabsoo tana if wareegee akkasitti du'e. Kana wal mari'achaa bira dabra warri makiinaan deemulleen kan arkulleen dargaggoonni jenereeshinii fuulduraalleen kanaaf qooda gumaachaa jiraata siidaa fi qabriin isaalleen qooda qabsoodhaaf gumaachaa jiraata. Yommuu wayyaaneen lakki asitti hin awwaalamu jette biyya jaarraa abbaa gadaa itti awwaalamuuf carraa dhabe Oromoon kun akkamitti irra jiraachuuf carraa qaba tunis dubbi bira kaafte. Hundarraa wuuta as keessaa hulluu intarastii qabna. Maaliif jaarraa abbaa gadaa jireenya isaanii osoo hin ta'in reeska isaaniitiin loluu qaba lafeen isaaniitis akkuma isaatti qabsaa'uu qabdi. Qaamaa qalbiin isaa maqaan isaaniitiin loluu qaba. Kana ejjannu isaanis fedhiin isaanii kanuma maal naan jedhan gaafa Yamanitti dubbise bara 2008 amma ani gara biyyaana deebisuun barbaada humna gahaa akka durin qabu garuu duutiin oolamtu hoon biyyatti deemee gammoojjii biyyatiyyaa keessatti rasaasa diinaatiin dhawame yoon du'e ani akkaan guyyuma san jannatti seenettiin lakkaawaa achitti kufuun kiyyammaas qabsoo Oromoodhaatiif qooda hanga gumaachuu qabaa. Kanaaf qabsooti itti fufuudhaaf achi nagee isaa jeenu kadhachuu ture. Yommuu an asitti du'ellee reeska kiyya galee calanqootti awwaalamu qaba. Calii calanqoo bakka lafeen murti guutoo warri lola calanqoo irratti dhuman san lafee saniin walitti makamuu qaba. Dhaammannoo akkanaa kun waan isaan irraa waraabee dhufe keessa jira. Waan akkasii nama dhaammatu. Kanaaf biyya galchuun isaa nuti qabsoo biyya galchuudhaaf qooda guddaa gumaacha jenneeti yaanna. Maaltu uumamaa hajuu hogguma uume ilaallaa akka ilaalee argutti immoo mootummaan amma jiru kunis mallas keessaa deemullee xiqqoo abshaalummaa isaan dhabanii isaan nama jiru simatu malee kaduu ifirraa awwaaluu hedduu rakkootti hin qabanii kanaaf simatanii nagaan awwaalan jeetiin yaada. Kanaafuu isaan siyaasaa isaaniitiif nu gargaara jedhanii simatanii awwaalan ta'a booyanii awwaalan ta'a akka waaqoo guututti isaan isaatti fayyadamanii nuti immoo isaan caalaa achi keessatti faayidaa qabna biyya teenyaatiin geenye jira sooressi keenya isaan siyaasa arraatiif dantaa irraa qaban nuti immoo siyaasa dhalootaaf dabartuuf qabri isaa irraa dantaa qabna akkasitti laalla dubbii sana bal'ifnee. Baay'ee gaariidha. Dhumarratti sooressi jaarraa abbaa gadaa yeroo lubbuun isaanii boqochuu jettu dhaamsa dabarsan qabu jedhama. Maali dhaamsi isaan dabarsan kun? Sooressi dhuguma rabbii gaafa dhukkubsatanii jiran yeroo du'anis dubbisee jira namuu dubbisnee jira wooma lama kan dubbatan sooressi. Dhukkuba irraa fayyuun koo rakkisaadha. Kanaaf kaayoo teessan irraa akkas boodan deebine anduufin deemaa qabsoon irraa fuudhaa. Qabsoon irraa fuudhaa kanuma jiru. Qabsoon irraa fuudhaa kajuu fi ammoo qabsoon irraa fuutan ani lafeen koo isinaa waraantu jedhee sooressi independent Oromiyaa malee waan biraa jiruudhaan dhiisi manaa malleen arguun barbaadanii kanaafuu kaayoon kun akka hin sharafamne akka hin jijjiiramne dhaammatan takkaa ilmaan kiyya jedhanii hin beekan. Kanuma dhaamsi isaanii an akkaan sagalee isaanii dhaamsi isaanii fudhadhetti. Baay'ee gaariidha obbo Jaafar. Har'a ganama obbo Jamaal Kaarroo itti aanaa isaanii waliin haaseen ture Yamanitti bilbilee. Isaanis waan wal fakkaataadha kan isaan natti himan. Qabsoo biyyatti deebisaa kan jedhu dhaammatanii qabsoon harkaa fuudhaa kan jedhu dhaammatan naan jedhani. Kanarraa kan hafe garuu waan barbaachisaa ta'e odeeffannoo barbaadan karaa obbo Jaafar Alii argattu nuun jedhanii nutti himanii turan. Maa inni ati ga'een kee dhaabaa kana keessatti obbo Jaafar? Ani gara dhaabaa qofatti osoo hin ta'in bifa hedduudhaan gar tokkoon ani faamiliidha. Sooressi jaarraa abbaa gadaatii wajjin faamilii dhalootaati. Gara kaaniin seenaa isaanii dokumentii godhuudhaaf keessumattuu waggaawwan 5 dabran
qunnamtii walitti hidhaminsa guddaan qabaa gara kaaniin jaarmoota isaanii kana jaarmoon illee gar lamatti fottuqanii kun ulfoo ta'ee kun murtii guutuu ta'ee jiraatullee jaarmoota lachuu wajjiinis walitti hidhaminsa guddaadhaan qabaa tokko taanii akka sossoaniin barbaadaa jaarmoota kana wajjiinis sooressaa wajjiinis faamiliidhaa wajjiinis sooressaa wajjiinis walitti hidhaminsa dheeraa waan hin qabuuf ammallee kitaaba isaan barreessuu jalqabanii karaadhaatti hafee akkanaaf san bakkaan ga'uudhaaf anumaa gara Yaman deemee osoo isaan jiranii barruusan barabbaree barruusan keessaa gaafiin qabu isaanii dhiyeessee qindeeffadhee deebuun qaba ju'uuti tarabbii dhuftee duuti nu saamte hariiroo kasii waan hin qabuufi amma immoo koree gaggeessaa sooressaa mijjeessitu tanaaf gaadhaamsa dabarsaadha. Kitaaba jette kitaaba tamiiti kan isaan barreessaa turan? Hojii isaanii sochii isaanii qabsoo Oromoodhaa keessatti sochii qabsoo bilisummaa Oromoodhaa jalqabarraa hanga maayyiitti gabrummaarraa hanga ammaatti isaan galmeessaadhaa deeman nama daarii barreessaadhaatiin deemu footogiraaf hedduu walitti qabanii yaadannoo hedduu katabanii kana waliigalaan langaan gaafaan dhaqees hanga tokko harkeen jira kana gara kitaabaa jijjiiruudhaaf xiqqoo hojii ogummaa gaafataa kanaaf ana itti afeeranii anis hedduu interested ta'eetti akkaan kana hojjedhu isaanii waadaa galee osoo kana nuti hin godhin ammoo sooressaa wal dhabne kana ammoo isaan boqatanillee an kana hojiirraan oolcha bifuma barbaaduun kana hojiirraan oolcha miilanaanis ummanni Oromoo kanarratti akkana gargaaruun yaamicha dhiyeessaa akka sagantaa kiyyaa'u ta'ee gara Juulaay Oogast Yaman deemee gaafa taaziyaan xiqqoo haalli kun qabbanaa warra tasgabbaa'e kanumaan jalqaba jeetiin yaada kitaaba akkasiitii gaafa bahu bal'inaan Oromoon argata jeeti. Baay'ee gaariidha obbo Jaafar. Mee al tokko atuun xumuriin fuuldura waa'ee maatii Jaarraa Abbaa Gadaa nutti himuu dandeessaa? Maatii warra manaa ijoollee isaanii ijoollee meeqa qabu eessa jiru mee nutti himi? Jaarraa Abbaa Gadaa abbaa warraatii fi abbaa ilmaan lamaati yoo ammaa tanaatti ilmaan lama qabanii ilmaan garuu eega turan waan dhalaniif ijoolleen isaanii daa'ima amma umrii isaanii kasrii yaadadhu garuu kan duraa 18 kan lamadaa 16 akkas tooruma kana achirraan fagaatanii haati mana isaanii adda Meeram jedhamanii Yaman walumaan jiraatanii garuu faamilii Jaarraa Abbaa Gadaa hoggaa jettu waan si dhibu Oromoon namni Oromoo ta'e hundi ilmoo qilxuu ni beeka amma garuu ilmaan ilmoo qilxuu eessa jiran kaju namni ka beeku jiru natti hin fakkaatu ilmoo qilxuudhaatiin dhaadachuudhaa fi guutummaa isaatiin boonuu malee ilmaan isaa eessa kufanii jiran jeeqeef gaafate ka jiru natti hin fakkaatu warra qubaan lakkaa'amu waa xiqqoo malee garuu ilmaan ilmoo qilxuu keessumaa takka tan dhukkubsattu kan gargaaraa ture hanga guyyaa maayyiitti Jaarraa Abbaa Gadaati. Kanaaf boqochuun Jaarraa Abbaa Gadaa ilmaan inni deesse of osoo hin ta'in ilmaan ilmoo qilxuutis waliin yataamoon jechuudha. Laal isaanis sababa kanaan gaaddisni isaan irraa jigee jira. Kana qofaa miti Yaman kana keessatti hiyyi Oromoo hedduu inni gargaaruutu jira. Kanaaf abbaa Oromoo hundaati keessumattuu ilmaan ilmoo qilxuudhaatiif hojii seena qabeetti hojjechaa ture san hunda waliin dhabame arra ilmaan isaa namni gargaara jee ilmoo qilxuus waliin yaadu qaba. Kanaaf yooniin ilmoo qilxuutiif Jaarraa Abbaa Gadaa jechuun fuula lameen saantiima tokkooti yooniin juuf bifa saniin ilaalamuu qaba. Mee eega kaastee sin gaafadhaati ilmaan ilmoo qilxuu achuma jiru isaanis Yamaniin jiru? Yaman jiran isaan adan jiraatanii ilmaan sooressaa immoo sanaa jiran. Ijoolleen ilmoo qilxuu gurguddoodha dhiira moo durba meeqa isaan immoo? Gurguddoodha isaanis lama na fakkaata intala takkaan sooressarraa dhagaa yeroo hedduu gurraa dhukkubaa akkas dhukkubsatti wal'aansa olaanaa barbaaddii wal'aansa dhiisiiti isaanuma jiraachisuun rakkisaa waan ta'eef sooressumaatu gargaara ture isaanumaatu jiraachisa ture adan jiraatanii har'a immoo kana booda akkam akka ta'an fuuldura waliin barbaannu ta'a. Mee gara fuulduraatti isa kanarratti sagantaa bal'aa hojjennee atillee nu gargaarta karaa itti isaanis gargaarsa argatan irratti
hojjechuu dandeenya. Ammaaf garuu maatii sooressa jaarraa abbaa gadaa akkasumas hiriyoota isaanii firoottan isaanii akkasumas qabsoo isaanii kan deeggaran ilmaan Oromoo maraaf Rabbi jabina isaa akka kennu hawwa sagantaa keenya kanaan xumurraa Bo Jaafar Ali yeroo kennu laattee waan wajjin maree bal'aa gooteef maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaa galatoomin siin jedha. Anleen fayyaa ta'an isin jedha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.